Wabarakatuh jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Annaga nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin akka qabu jecha har'a barumsa ajaa'ibaa barumsa hedduu isin fayyadu hedduun keessan barbaadaa jirtan takka isinii qabadhee dhufeetiin jira. Appilikeeshinii barnoonni kun barnoota appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii walpeepparaa appilikeeshinii hedduu bilbila keessan harkatti qabattu isin jibbisiiseetiin walpeeppariin isaa itti jirtanii walpeepparii yoo laaltan haara'uun isinitti fakkaatu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Warroonni chaanaala kanaaf haaroo taatan subscribe godhaa, mallattoo notifiikeeshinii ol kan jedhu irra kaadhaatiin hordofaa isiniin jedha. Barumsatti seenuu kennan duratti like godhaatiin haa jammarru isiniin jedha. Amma gara barumsa isin dabarsaa. Appilikeeshinii 3 isinii qabadhee dhufee appilikeeshinii 3 tokkoon ilaallaa. Appilikeeshinii sadarkaa tokkoffaarra isiniif kaa'e appilikeeshinii Darkify 3 kan jedhamu kana Play Store keessanii argattu. Play Store keessan keessa seentanii barreeffama screen irra isinii kaa'eetiin jira. Yookaan isinitti mul'anne taate Play Store keessa seentanii search yoo gootan kallattiin isiniif ba'a jechuudha. Amma tokkoffaarratti duraan dursee appilikeeshiniin sadarkaa tokkoffaarra isiniif kaa'e isa kana waan ta'eef appilikeeshinii kana keessa seenne isinitti agarsiisu hedduu namatti tola. Appilikeeshinii kana yoo keessa seenan akkatti fidaa jechuudha. Appilikeeshinii hedduu namatti tolu jechuudha. Walpeeppariin waan lakkoofsa qabu miti jechuudha asirra kan jiru. Appilikeeshinii hedduu lakkaa'amu jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee namatti tolu jechuudha. Appilikeeshinii hedduu walpeeppara baay'ina isaa hedduu baay'eedha jechuudha. Akkuma argitan walpeeppara xiraatii qaban, walpeeppara namatti tolan, walpeeppara kwaalitii qaban hedduu isaaniiti jechuudha. Walpeeppara namatti tolan suuraa garagaraa wanta garagaraa akkuma argitan walpeeppara hedduu isinitti tolu jechuudha. Walpeepparri kun walpeeppara baay'ee namatti tolu jechuudha. Akkuma argitan irratti galfachuudhaaf kan isinitti tole tokko keessaa filattaniitiin namame tokko irra tuqee isinitti agarsiisa. Walpeeppara kana keessaa tokko irra tuqee isinitti agarsiisu. Akkuma argitan lakkoofsan qabu jechuudha. Ammas ga'utti jechuudha. Akkuma argitan ammas ga'utti jechuudha. Baay'inni isaa. Mee nama tokko irra tuqee isinitti agarsiisa. Kanatti tole wayii keessaa tuqe. Kanatti tole osoo hin ta'in hundi isaatu namatti tolaa jechuudha. Walpeepparri garaamii wayiiti jechuudha. Walpeepparri kun walpeeppara hedduu namatti tolu, walpeeppara baay'ee xiraatii qabu jechuudha. Kwaalitiin isaa hedduu namatti tola waan ta'eef akkuma argitan namni isinitti agarsiisuuf hunda isaatu irra ofii isinitti agarsiisaa. Buufadhaatii itti fayyadama. Akkaataa itti irra galchan ammootu isinitti agarsiisu. Akkaataan itti irra galchan illee waa namatti ulfaatu miti waan ta'eef walpeeppara kana keessaa tokko irra galchee isinitti agarsiisa. Waan ajaa'ibee walpeeppariiwwan biraa appilikeeshinoonni biraa yoo irra galchitan akkuma argitan wanti isin filachiisaa jechuudha. Iskiriinii alaa fi keessaa isin filachiisaa jechuudha. Akkatti gubbaa kana hedduu tuqxanii mallattoon ida'uu ni jirti. Yoo gubbaa gadi tuqxan akkatti ida'uu tana gubbaa tuqxanii seet aastan jettu ni jirti. Isii ni jira. Hayyama kenniif naan jedha. Hayyama kenneefi jira. Akkatti irra tuqee na eeggachaa jira jechuudha. Akkuma argitan waan feetan irra galchachuu dandeettu jechuudha. WhatsApp irrallee galfachuu dandeessu jechuudha. Kontaakti footoo kan jedhurree maqaa nama qabattanii maqaa isaa san irra galfachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan home screen, lock screen irrallee kaa'achuu dandeessu jechuudha. Anama mee home screen mara kaadhee yookaan ammoo lachuurra kaadhee isinitti agarsiisu. Akkatti akkuma argitan lachuurra kaadheetiin jira jechuudha. Akkuma argitan appilikeeshinii hedduu namatti tolu jechuudha. Sanaan booda seet as wallpaper kan jedhu ni jirti jala kana isii gubbaa si'a tokkoof ni tuqaaftu. Akkuma argitan irratti galee jira jechuudha. Baay'ee namatti tolaa jechuudha. Akkuma argitan namatti tolaa jechuudha. Appilikeeshiniin tokkoffaan isa kana. Appilikeeshinii lammaffallee isinitti agarsiisu. Appilikeeshinii sadarkaa lammaffaatiirra isiniif kaa'amuutu appilikeeshinii kana. Football plays wallpaper kan jedhu kana jechuudha. Barreeffama iskiriinii gubbaa isiniif kaa'e isa kanallee Play Store keessan keessa seentanii buufattanii jechuudha. Barreeffama iskiriinii gubbaa fudhadhaatiin deematii buufadha. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii taphattootati jechuudha. Taphattoota football akka jedha jechuudha. Football
kan jedhu appilikeeshiniin kunillee akkuma kaanii appilikeeshinii namatti tolu warroonni tapha jaalatan warroonni taphattoota jaalatan keessattuu irra kaachuu dandeettu jechuudha. Akkuma argitan wallpeepara hedduu namatti tolu jechuudha. Akkuma argitan taphattoota hedduu ofirraa qabaa jechuudha. Taphattoota addunyaa hedduu ofirraa qabaa jechuudha. Kan taphattootaan hojjetame jechuudha. Appilikeeshiniin kun hedduu namatti tolaa jechuudha. Baay'eedha jechuudha kunillee lakkoofsanii. Akkuma argitan appilikeeshiniin kun hedduu namatti tola. Haga kaanillee namatti toluu baatu namatti tola garuu taphattoota qofa ofirraa qabaa jechuudha. Anaan mee kun natti tola haa jennu kan irra galfachuuf isinitti agarsiisa. Seet wallpeepar kan jedhutu ni jirti isii gubbaan cufaaftu sanaan booda kallattii man keessa isin galchaa jechuudha. Akkuma argitan irratti galee jira jechuudha. Irratti galee jira irratti naaf galee jira jechuudha. Appilikeeshinii kanallee buusatii itti fayyadama. Isinitti toluu danda'a buusatii itti fayyadama. Appilikeeshiniin isa sadaffaa G2 G3 wallpeepar kan jedhudha jechuudha appilikeeshiniin kun. Appilikeeshinii kanallee barreeffama iskiriinii gubbaa isiniif kaa'ee jira. Pilaastorii keessan keessa seenatii buufadhaa isiniin jedha. Akkuma argitan keessa seennee waliin haa ilaallume. Yoo keessa seentan akkatti isiniif fidaa jechuudha. Wallpeepara xiraatii qaban, wallpeepara kwaalitii qaban, wallpeepara hedduu namatti tolan, wallpeepara yoo laalaniitiin hin quufne baay'inni isallee akkasuma hedduu waan ta'eef wallpeepara hedduu namatti tola. Nama wallpeeparri kanarraa kana filadhee kunillee namatti tola kana filadhee haa jennu. Sanaan booda mallattoon raayitii hedduu kana ni jirti isii gubbaa ni cuqaaftu jechuudha. Wallpeepar set successful jedhee irratti naagalee jira jechuudha. Akkuma argitan irratti naagalee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii hedduu namatti tolu jechuudha. Har appilikeeshinii sadi qofa qabadhee isinii dhufe waan ta'eef guyyaa itti aanu appilikeeshinii dabalata appilikeeshinii biraa appilikeeshinii isin tola jedheetiin yaade appilikeeshinii maal barbaaddu appilikeeshinii akkamii barbaaddu appilikeeshinii barbaadan na gaafadha. Appilikeeshinii isin barbaachise appilikeeshinii kun natti tole kan jettan na gaafadha. Ani isinii qabadhee dhufa jechuudha. Warroonni chaanaal kanaaf haaraa taatan asuma subscribe godhaatii mallattoo notifiikeeshinii ol kan jedhu irra kaadhaatii na hordofaa isiniin jedha. Hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Nagaan naa tura.